jaaraniiti kama daawwituma ibsaati fi waanuma harargee jedhamu dhaabuma harargee waanuma jedhamuu fi waanuma daawwit ibsaa jedhamu kana hudduu fonqolcha arraba waan isaan degeggaruuf ilmaan harargee kana guutuu arrabsaa jedhaniitti tolchaniin ta'a. Suuraa namaa balleessuu fi suuraa keenya balleessu huccuu nurraa baasanii bara dheengaddaa Facebook ijoollee harargee gubaa ba'an. Akkasumas irratti xiyyeeffannaa guddaa godhanii deemaa jiranii yeroo garii yeroo akkanatti ilaaltus namni kutaa kudha takka irraa namni ifachi baasu jechuun haaduma fi gabaabse maal goona akka dandeenyutti gorsineetuma haalli kanaaf naman baasuu gaarii miti jenneetuma ofirraa gorsa sun kannuu malee. Sahaya wallah. Wanni guddaa silattuu isaanii wajjin hojjechuu dandeenyu hin jirtu abbaan isarra jirti waan inni murteeffatte. Ta'an qaaftee silattuu seenumaaf ol kaa'uudha. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo daawwit ibsaa qoftiidhaanii miti har'aan tana dhaabbatee deemaa jiru. Harkaa ijatiyyaati dhiirti kamii wal dura teessee walii haasofitti. Akkamitti teessee waliin mari'atti akkamitti teessee murteessitii haala kana hundaa'u yeroo dheeyitee jateetiin laaltu waa dubbiin akka haala kanarraa haasawanii miti daawwit ibsaa abbaa takka waa takka mataa isaatti illee murteessuu hin danda'u. Dhaaba tokko jechuun waan laaftuu miti caasaa hodduu qaba waliif jalatti. Ani hin beeku akkamitti yaadanii maaliif namnummaan tokko ajjeesii haasii uumii garagaggalchii sun hin danda'amtu takka dura ilmoo namaatiin illee hin danda'amtu surrii akkasii sun ilmoo namaatiif rabbiin hin kennine. Inaangaa daawwit ibsaa qubatti laataniituma haayyoof deeman malee isaa waa daawwit ibsaatii miti daawwit ibsaa irraa bu'ee kabiraattis atoomsaan irra boosa akkasuma araarsa irra boosa akkasuma. Hayyootan hundeedhaan buqqisuudhaaf yaada qabanii hundumaafuu wayita dubaree dhiiga gootootaatiin as geesse dubbiin tuni wayii akkan akkaatee dhabamti. Dhiiga ilmaan Oromoo kan dura wareegaman dhoksuu jechuudha bara adda bilisummaa Oromoo hin jirtu jechuun isaanii. Adda bilisummaa Oromoo Taaddasaa Birruutiin eegalee jaarraa abbaa gadaatiin ilaa hanga daawwit ibsaa ammaan tanaatti kun hundinuudhaan adda bilisummaa Oromoo hanuma ka jiru hanuma ka keewwanna jee dhugaa namni waliin mufateetis wal keessaa gabbuun numa jirti. Amma seenaan bikka deebitee jirti jaal maalee jaaraan abbaa gadaa taraa dabarte viidiyoo jira waan kana yeroo isaan alaabaa fuudhanii jaal araarsoo kennanii qabsoo bikkaan gahaa jiraniiti. Enggata gaafa jaaraan abbaa gadaa goda keessatti mucootti geessan isa turanii arraan tana gaas gara galanii waamee lallatanii hundumaafuu arra qabsoon taduriitiin adda Oromoon dhabamuu bira takka ammoo jiraattee biyyasii mirkachuu bira jirti. Lamaan irraa takkumaatu taha yoo yeroo ammaa tana keessatti lola kanarratti takka ammoo sossoo'ina kanarratti Oromoon kuftee maqumaanuu ni dhabamti. Akka sadarkaa amma deemaa jirutti immoo nageellee keessatti akkuma agartutti Boorana keessatti gujii fayyadataniiti dachii ilmaan Oromoo kallattii Soomaaliyaatti muruudhaaf maanta lolli kun deemaa jira. Gama jalaatiin akkuma agartanitti jijjigan harkaa baate. Hello. Sababa adda Stoting. Adeemsi isaa Somaaliidhaaf alashii gadiin achiin arsii kanarraayis karaa irra guddaa karaa Somaalee muruudhaan akkasumatti illee Booranaa karaa Somaalee qabsoon ammaan tanaa tun akkaanan ilaaluutti jettiyyaan jireenyaa fi dhabamina irratti rarraatee jirti. Rabbi yaa wallahi namni biyyallee beeka adda bilisummaa Oromoo tana abdii irraa qaba ni jirani beeka
garuu wallaahi namni hundinuu booda ilaaltaadhiis namni hundi aloo jirtu maali akka dura dhaabni yeroo adda addaatti sirna adda addaatiin jeeqamaa ture. Gadaa mangistuutis eenyu karolaanii ture jaarraa jettu adda bilisummaa Oromoo jettu AFL jettu OLF jettu eenyu karolaanii ture ilmaan Oromooti miti. Wallaahi. Ilmaan Amaaraa hogoon darbar waa dhufee lolaan turre bara. Ilmaan Amaaraa hogoon dar dhufee waa isaanirra duulaan turre bara. Ilmaanuma Oromoo ka sooshaalizimii mataa jijjiirte. Agartee gaafa sunitti Naziid Abbaabosh jechaati. Irratti turanii kun gadaa mangistuuti. Jaarraanis uummata waywaachaa ture, dhaabni bilisummaa Oromootis uummata waywaachaa ture. Arra suni sadarkaa OPDO jala seentee gaa OPDOon as garagalchitee lolaa jirti jechuudha. Agartee. Uummata rafu jiru kana namni isaan amanu hin jiru yaaboo nuti amma waraanumatti bilisummaa Oromoo sanii yaada isaanii san malee nu bira fudhatama hin qabu. Aloo. Waan haqa teessu dirree teessu warraan tana wallistoota taatu namootan adda addaa hundinuu dirreetti dubbachaatuma jiranii abbaa gaa siyaasaa cinaacha laafaa laallatee kana keessa daldala mataa ifii uffachuu barbaade malee dubbiin dirree teessi takkaa dura ammaan tanatti. Waraanillee ammaan tanatti wanti rabbi urmii isaa dheeressu afandis yoo wallisaa keenyaatu karaa dabarte guyyaa gootota irratti waa'ee wannaan rakkaasan namumaatu gaafii irratti kaasee viidiyoon yaamiinsa goote dhaabotaa fi akkanatti saniif dhaabbii bilisummaa Oromoo hariiroon qabaa'ii biyya seenee sadarkaa poolitikaal takka paartii siyaasaa sossoobuudhaaf jedhanii gaafatanii. Ani deebisaalleen deebifattee fi marati siyyoo achi godorge yaaboo hawaasa kan dhaggeeffannaa jiru bara 92 waan barree namni guyyaa jawwee harkaa argamtee badeessa yoo dhaabtichilleen niin hayyama jeerraan tana dura dhaabbanneeti lakkii jennee dhorkinee oobuma sun cimsinee hundeedhaaf irraa buqqisna malee wanni kanaatu ni gonkumaa gurranuu seentuu jeeti dubbatecha irratti namni hedduu irraa gammadee harka dha'e. Wanni jaalannu jibbinu arraan tana ilmaan Oromoo walsinee lammaan agara isaatii safaa mi'aayatuma kunoo jira shamarree teenya tagaraa qabdu qabii ijoollee teenya qabii wayi ajjechaa fi hidhaan nu baa dhaabbatte saniif Nani OPDO maalummaa isii gaafa isiin uumamte beeku abbaa uummateetu isii lugaa matti qabee deema ani waan achi abdanullee hin jirtu suni abjuun bara beelaa soora jetti jaanii yeroo makmaaktu kana namni hundinuu dirruma bee ammoonni takkitti hin jirtu hawaasni kun guutumaa guutuu ka'ee dhugaa arraan tana 92 irratti dhaana bilisummaa Oromoo caabe Malasa Zeenaa'ee sadarkaa addaa irratti jeeqimee gurguddaa irra fidee Nuuf Afrikaa kana takka immoo gaafa Afrikaa guutumaa guutuutti maallaqa miliyoonaan shalagamu itti akka isaan kamiila lafa kaayyatan hin qabu Chalo kayo dun.